biyya keessatti ashabbaariin musliimootadha. Ataftu atfiidha yookaan immoo balleessee kaballeessuu midhaan jedhamee haasa'ama ture. Ijoollee kiyyaan nageenyallee ture. Ajjeesee kan du'u yookaan immoo balleessee kan badu yookaan immoo ashabbaariidha jedhamee haasa'ama yeroo baay'ee biyya keessatti. Amma immoo oduu duraan nagaadhaa ture ijoollummaadhaan tokkoffaan gaafa ol siqnee ol guddanneedha jennu matsaafa dubbisuu kitaaba dubbisuutti ol seenne maaliif jennaan namni waa barate tokko wooma dubbisuutu yookiin wooma dubbisuurraa waa argata waan ta'eef yeroo macaafa gargargashinee dubbisne jennu macaafa keessatti akka nutti himaa turan osoo hin taane quraana keessatti akka nutti himaa turan osoo hin taane amantii islaamaa keessatti akka nutti himaa turan osoo hin taane yeroo itti seennee ilaallu amantii islaamaa bil'aaks karaa faallaa isaan dubbataadhaa turan amantii nagaa islaamummaan amantii nagaa namnillee nama nagaa ta'uusaa islaamummaa irraa hubanne as dhufnee gara macaafa jara gaafa deebinee dubbisnu immoo ashabbaari wanti jedhamu kanaan duratti ashabbaarnatti wanti gochaadhaa turan macaafa keessatti warra mootota keessatti waan akkasii raawwataadhaa turan macaafa keessa jira malee macaafa qulqulluu keessatti akka islaamummaa keessa hin jirre amma immoo qaama yeroo laalaadhaa dhufnu hubataadhaa dhufnu du'aan Yesuus fiqirnu isin jaallannu jechaadhaa warra turan gaafa suuta jenneetti siqnu namni kun fuula ja'a qaba fuula ja'a keessatti fuulli inni jalqaba fuula adiiti gurraacha ka'u kanaa miti adiidha nama kana adiidhuma saalaaltaa sirraati gaafa dhufee sirra dubbatu gaafa akkasiin jedhu gaafa karaarratti deebitu jechuudha garuu gaafa itti seentee waa'ee jaraa hubattee ilaalte jettu fuula tokkoon irraa baasaadhaa deemta jechuudha fuula tokkoon irraa baasaadhaa deemta jechuudha so gaafa itti seentee ilaallee haala isaanii hubannu dhuguma akka jedhanne amantii jaalalaa osoo hin taane akkuma nuun jedhanne amantiin kun namoonni sun namoota jaalalaa osoo hin taane namoota ilma namaa kana yookaan nama amantaa biraadhaa hordofu kana asirraa balleessuudhaa warra barbaadan ta'uu isaanii akkasuma amantii isaanii malee jiru kabiraa addunyaa kanarratti akka hin argamne gochuu isaanii wanta irraa hubannutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota keenya keessatti haala amma jiruun yoo ilaalle akka addunyaa irratti jalqaba islaamummaa balleessuudhaaf jecha islaamummaan quraanni gubatee bada jechuudhaan quraana gubuudhaan islaamummaa kana balleessuudhaaf yaadu. Barkeessa islaamummaan quraana gubuudhaan osoo hin taane tokkoffaan islaamummaan hin badu maaliif jennaan rabbi subhaanahu wa ta'ala waadaa quraana keessatti nu galee boqonnaa 61 irratti maal jedhe yuriiduuna an yutfi'uu nuura Allaahi biafwaahihim jarri afaan isaaniitiin la afaaniin gochaanillee miti afaan isaaniitiin amantii kana balleessuudhaan yaalu sinii galee amantii kana balleessuudhaan hin danda'ani rabbi subhaanahu wa ta'ala jarri balleessina jedhan iyyuu amantii isa sana ni guutaa jedha rabbi amantii isaa ni guutaa afaaniin akka jedhan kanaa miti afaaniin mititi gochaanillee quraana gubuudhaan amantii islaamaa kana balleessuudhaan danda'an islaamummaa waan kanaan baduudhaa miti tole islaamummaan kanaan waan badu miti quraana gubuudhaan waan badu miti inumaayyuu dhufnee gara biyya keenyaatti gaafaas deebin wanti kun lafarratti hojjetamaa jira. Maali jennaani fakkeenyaaf biyya keenya keessatti olaalaa jiran biyyoota garaagaraa irratti yookiin magaalota garaagaraa irratti rakkina kan uumaa jiru warra pheenxee fi ortodoksiidha. Innis namoota amantaa islaamaa hordofu kana akkamitti amantaa keessan hordoftanii masjiida keessan akkamitti deemtanii maaliif lafa qabriillee argattanii jedhanii lafa qabrii jiru diiguudhaan irraa of achitti ijaarrannedhanii masjiida namni deemu masjiida isaanii jalaa diiguudhaan nama amantaa islaamaa keessa jiru akkamittiin amantaa islaamaa keessa jiraate jechuun reebuudhaan kan sadarkaa tokkoffaa qabataa jiru pheenxee fi ortodoksiidha yeroo ammaa pheenxee fi ortodoksiidha. Taphata sakka targaan sakka so yeroo ammaa kana keessatti wanti raawwatamaadhaa jiru fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti sinii kaasa dheengadda aanaa sattammaa magaalaa gaatiraa keessatti wanni keenya jalqabaa namni gara islaamaa dhufe shaadaa qabateenaan akkam islaamummaa irraa shaadaa qabata namni kun jechuudhaan intala sana dha'anii funyaan keessaa dhiiga naqani namoonni rabshaa sana kaasan seeratti inni aanne jilbaaba islaamummaan uffatu yookiin dubartii muslimaatiin beekamtu ciranii masjidatti ol fannisanii eenyu jilbaaba kana ciree eenyu intala kana rukutee dhabe wanti qoratamee godhame tokko hin jiru. Aanaarra kan jiru kan akka Masarat jedhamu nama kana warra Oromiyaarra jiran waliin galuudhaan namoonni kun mana hidhaatti namuu qabu musliimoonni jedhee inumaayyuu musliimoota aangoorra jiran illee jechuudha hidhaa jiran jechuudha. Maaliif jennaan warra aangoorra jiran kana musliimoota hidhaniiti
bulchaan biyya sanaadhaa muslima ture. Kan achi keessa hojjetan aanaa gaattiraa keessa musliimoota ture. Amma jara mana hidhaatti naqanii bakka jaraa namoota isaanii galchuudhaaf jecha siistemaatikii kana fayyadamaniiti uummata muslimaa mana hidhaatti naquu jiran. Isa aangoorra jirus isa lafarra jirus mana hidhaatti namaa jira jechuudha. Lachuu mana hidhaatti namaa jiran. Garuu gaafa warri aangoorra jiran kun warri aangoorra jiran maal godhan? Jiratu dhaqee uummata wajjin rabshaa kaasee moo maaliif uummata aangoorra jiru musliimoota maaliif mana hidhaatti galchuu barbaachise? Kun waan barbaachisu ture. Garuu namoota isaanii fuudhanii mana hidhaa keenya erga mana hidhaatti naqanii booddee warra keenya ammoo fuudhanii hidhaan naqame kan isaanii immoo fuudhaniiti bakka aangoo sanarra kaa'uudhaaf. Garuu inshaallah ta'ala majlisa Oromiyaa faana dubbatamaa jira. Majlisa Oromiyaa faana quba wal qabna. Dheengadda dhaqanii mana hidhaatti warra gaattiraatti hidhamanii jiru dubbisanii jiran majlisarraati ergamanii jechuudha. Amma immoo jimmarra jiru jimmarratti walgahii isaa jiranii jimmarraa dhutuma inshaallah gara gaattiraatti darbu jedhee abdii guddaadha qaba akka odeeffannoo majlisa Oromiyaa wajjiniin qabutti jechuudha. Inshaallah ta'ala deemanii bulchaa naannoo sanaaf godina sanaa wajjiniin akka jarri haasaa taasisan akka jarri furmaata kana barbaachisan hin godhama jedheen abdii qaba. Karaa garaagaraatiin garuu qophiitti jira marrafamee hin jiru. Abdiin kutatina uummata gaattira aanaa satamaa keessa jiruuf karaa garaagaraatiin qophii guddaarra jirama jechuudha. Karaa hundaatiin jara wajjin dhaabbachuuf jara gargaaruudhaaf qophiitti jirama. So garuu jalqaba karaa majlisaatiin jennee karaa seeraatiin deemamaa jira. Karaa majlisaatiin ilaalamee karaa majlisaa gaafa waan sun wanna dhabe ilma furmaata arganne yaalla karaa uummataallee godhamaa jira. Karaa uummataa qophiin guddaa godhamaa jira. Dirqama baane asirratti dubbachuun barbaachisu kana asumatti karaa uummataa waan jiru asumatti gabaabsu asirratti dubbachuun barbaachisu ammaaf waan ta'eef jechuudha. So waan jiru karaa mootummaa kana karaa seera qabna yookiin dura bu'aa kaawwannee jira Oromiyaarra wanti Oromiyaa keessa jiru majlisni Oromiyaa waan kana alhamdulillah nama cimaa Oromiyaarra nu kaa'amee jira. Nama qaqqamanii deemanii gaattiraarratti gaafatanii jirani haala jiru hunda sirriitti hubachiifamee ni jira. Jimmarratti irra walgahii isaa jiranii borii inshaallah gara gaattiraatti darbu jechuudha. Abdii guddaa of keessaa qabna bi'idhnillahi ta'ala rabbiin haa laaffisuufi akkasuma warra federaala jiru keessaa tokkollee dubbisaadhaa turre odeeffannoo hedduudhaan qaba jechuudha inshaallah ta'ala har'a bilbilee biyya keessatti haasaa garaagaraa taasisaa ture. Haa ta'u garuu kun haala karaa musliimoonni ittiin of mirga isaanii eegsatan yoo ta'u karaa mootummaa garuu dhiibbaan guddaa akka nurratti taasifamaa jiru akka hin daganne isin jechuu barbaada. Dhiibbaan guddaan karaa mootummaatiin namoota amantii islaamaa kanarratti godhamuudhaa jira. Wanti kun immoo wanti kee cal jedhanii osoo hin taane amantii isaaniitu jaraaf eeyyama. Amantii isaaniitu islaamaa kana lafarraa balleessuus haa ta'u amantii isaaniitu nageenya diiguus haa ta'u kan eeyyamuuf islaamaa waan ta'eef jarri amantii isaanii qofa guddifachuu aangoo isaanii fayyadamanii waan jiru gochuudhaan malee waan biraadha. Tabeet Sakar. Aywa tamam. So kana wanti jarri barbaadan saniifu amantaanis kiristaanaa nagaa labsoonti nuun jettanii afaaniin goomsan hunduu kijjibaadhaan dhiisaa isiniin jenna warra kiristaanaa. Kanumaan wal qabatee ajjechaa fi waan garaagaraa iyyuu isiniif danda'amuu dide malee akka macaafna jechuutti silaa kan nu dhiistanidha miti. Maaliif jennaani yeruma bara Roomaarraa ka'eeyyuu bara Roomaa keessattuu namoonni bahanii warra Israa'elootarraati Waaqayyo namoota akka inni jalqabaati haga dhumaatti xiqqaadha haga guddaatti dubararraati haga dhiiraatti akka inni lafarraa balleessu kan godhamaadhaa tureyyuu namoota gashaa warri koomoditara qabdan sirraati kiristaanonni soo jiraatan namoota gashuu qabdoo jiraatan galchaa otoo danda'ame ni godhan ture garuu jaraaf hin tasaakkaane li'annahu islaamummaa alhamdulillahi rabbil aalamiin haga fedhe haa ta'u namoonni muslimaa baay'ina qabna alhamdulillah wal horaa jedhe rabbiin wal horaa jirra dargaggeessi fuudhoo jiraatan fuudha kan hin dhalchine kan hin dhalloo jiraatan dhalchaa isinii galee uummanni humna si galee utuu humnan qabdu taate xiqqoo taate silaa biyya sana keessa ari'atamte yookiin ajjeefamte yookaan biyya sana keessa ari'amteeti waan guddaatu ta'uudhaaf deemaa ture biyya keenya keessatti garuu alhamdulillah uummanni muslimaa rafeen buru wal horaa jira alhamdulillah wal dhalchaadhaa jirra. Isinis warri kaan shabaabonni fuudhaatee dhalchaa ijoollee goradha muslimni haa baay'atu isumatu barata isumatu bakka ga'a jechuudha. Isinii galee asitti waan garaagaraatiin ilmoo ofirraa kutaadha nun akkas taane jechuun hin jiru. Barsiisi jarraa nyaattu kiniin ishee jarri waggaa 5 naadeessu rakkoon hin jiru. Innaa ishee waggaa 5 tokko deessu sin 5 lafaa qabdan jechuudha. Innaa isheen tokko barsiifattu isheen 5 barsiifattan jechuudha. Isinii galee akkasittiin suutaan waan hundumaayyuu
waa hundayyuu sirreessuun hin danda'ama. Alalaqal baay'inni keessanuu mirga keessan kabachiisa jechuudha. Baay'achuun dirqama. Waa hunda gochuun dirqama. Akkasumatti cal jennee rafnee dubartiizim jettee biyya ormaatti humna keeffitini dhiirris jettee waan hin jedhini waan argattan waan jedhaati wal horaa inshaallahu ta'ala. Haa ta'uti ammoo warroonni biyya keessatti nagaa diiguudhaa jiran ammallee irra deebi'eema aangootti fayyadamanii amantaa walitti buusuun aangootti fayyadamanii muslima gadhiibuun hin danda'amu waan taateef barri sun darbeera. Har'a muslimni bara itti barate keessa jirra. Har'a muslimni bara ribaa keessa jirra waan taateef uummata biyya keessa jiru mirga isaan eegaa. Akkuma kaleessa geenci keessatti raawwatame jechuudha. Waa'ee geenci kana illee ustaaz Abbaa Caaleen jiru ta'e dhufanii dubbatan irrayyuu caalaa beeku ta'uu danda'a odeeffannoo qabaatanii ijoolleen sesseenaa inshaallah wal gashaa nama walitti tanan qabdan asirraa geenci keessatti kaleessa masjiida jala diiganii sheeka sana mataa buruqsanii viidiyoo isaa jedheera garaan gadhiifne na fakkaata nan gadhiisa asiin mataan tarseeti reebanii jirani tokkoffaan maaliif bakka qabrii diigdu jennaa akkamitti nu gaafattedhanii sini galee lammaffaa masjiida irraati diiguu dhufan tokkotuna buruqsan jechuudha sini galee kanaafuuti wanni akkasii dhumaadha dhaabbatuu qaba. Uummanni nuti nagaa labsina jettan nagaa wanti labsaa ana akkamitti akka kennan harkaa baduun wal wanti si kenna garuu laali walumaa galattu islaamummaan nagaa labsaa Orkottu laallatu barbaade. Maaltu dabalu? Isa maayikiin kee banaadha. Maayikiin kee banaadha. Kiristaanummaan nagaa labsuu jettan gochaan nu garsiisa. Arguu barbaanna isinirraa ta'e nagaa hawwinee jirra. Musliimoonni barbaaduu jirra. Karaa mootummaatiinis karaa warra kiristaanaatis mee nagaa buusaa nu garsiisa biyya keessatti. Mee nagaa buusaa nu garsiisa. Argitanii beektan hin jiru. Mee warrumti aangora jirtan kiristaana irra caalaan keessan beeknedha. Inni kaan ortodoksiidha. Mee nagaa buusaati nu garsiisa. Mee nagaa arguu barbaanna biyya keessatti. Nagaa dhuma dhabne bara. Uummanni kan ajjeefamaa jiru yoomirraa amma yoomiitti. Mee ilaalaame jireenya umurii keessan keessa dabarsanii bara moo bara darbe moo waggoota 5 dura moo waggoota 7 dura ifa galaadha yeroo kam uummanni du'aa jira. Inni oskaatti ajjeesan kabira inni uummata dirree irratti rashanan kabira. Inni oskaatti babal'eessan kabira inni ol bahaniiti muslima diigan kabira. Sini galee yoo akka nam tokkotti ilaalle bara gaarii keessa jirra. Akka mootummaa keenyaatti muslimootaaf kabajee kan bakka kennaa jiruu fi gaaffii muslimootaa hedduu deebise mootummaa kana malee hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu akka nam tokkotti qofa laalla osoo hin taane akka namoota isa jala jiranitti. Sini galee namoonni isa jala jiran kun dhuguma mootummaa kana dhaabuudhaaf deemaa jiru moo mootummaa kana diiguudhaaf wanti jara godhan. Gaafa inni musliimoota waa gaaffii jala qaban deebisee fi masjiida inni ijaarrachuu barbaada ijaarsee fi waan adda godhu warri jala jiranoo maal gochaa jirani akka waan mootummaan gaararraati waan kana ajajii dabarseetti muslima diiguu fi balleessuu jirani. Sini galee muslima diiguu fi balleessuutti jirani. Muslima diiguu balleessuutti warri jiran kunoo